bunni sadarkaa biyyaatti galii galchuudhaan tokkoffaa argama. Dooraa galchuudhaan jechuudha. Arrawaa bunarraa waan ammas dubbachuu barbaade. Kan itti argamu ammas godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo itti kan argamu. Egaa warshaan keessa jiru kuni warshaa yuuniyeenii Dabbaal Gaara Mul'ataa kan magaalaa Baddannoo keessatti argamudha. Magaalaa Baddannoo keessatti warshaan kana fakkaatu hawaasa ijaarameen hawaasa qindaa'een kan bulchiinsa hojii qindaa'een kan hawaasni tokkummaa isaanii qabachuudhaan aanaa Baddannoo irratti warshaa kana fakkaatu gadi dhaabbatanii qabeenya hawaasaatiin ijaaramee almost waggaa 16 tajaajila kennaa jira. Kun fakkeenya gaariidha. Egaa akkuma beekamu bunni sadarkaa biyyaatti galii olaanaa galchuun isaa waan ifate. Haa ta'u hawaasa hojii akkanarratti xiyyeeffatee hegeree isaa faawundeeshinii hegeree isaa tolfachaa jiru kana jajjabeessuun galateeffachuun hamilee itti godhuun dirqama keenya jee sababii amanuu fi qindoominni hawaasa naannoo kanaa dhugumatti warshaa kana hogguun dhufee daawwadhu hedduu natti tole. By the way abbaa qabeenyaa Oromoo beektu Birraa Goffee jechuudha. Birraa Goffeen nama qabeenyaan biyya kana keessatti pilaatinamii barana gibira sadarkaa olaanaa kaffaluudhaan galii galche. Yuuniyeeniin aanaa kanaa kan bunaa kun jechuun buna qulqullina qabu kan isaan dhiyeessaafii jiran Birraa Goffeedhaaf. Birraa Goffeen filannoo yookaan ammoo qulqullina istaandaardii isaa hojii eeggate. Qabatee deemuu isaa yuuniyeeniin kun bunni isaanii dhiyeessii qulqullina isaanii adduma adda ta'uu isaanii immoo Birraa Goffeen ekspoortii alatti hogguu godhu. By the way Birraa Goffeen jalqaba ekspoortii kan jalqabe yuuniyeeniin kan rakkate dhahaa odeeffannoo fudhannee yuuniyeeniin kanarraa jalqaba ekspoortii godhuu jalqabeedha. Yuuniyeenii hawaasa aanaa Baddannoo kana jechuudha. Hawaasni aanaa Baddannoodhaa ijaarama isaan qaban tokkummaa isaan qaban irraa kan ka'e hojii kanas jalqabanii warshaa kanas banatanii tokkummaa hawaasaati jechuudha. Warshaa kanas banatanii jalqaba Birraa Goffeen dhufee asirraa hawaasa kanarraa buna fuudheetiin ekspoortii godhee jechuudha. Amma abbaa qabeenya biyya kana keessa pilaatinamii badhaafamuudhaan barna muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed harkaa badhaasa fudhateera jechuudha. Jalqabni isaa aanaa Baddannooti. Kun waan jajjabeeffamuu qabuu fi hegeree dhaloota biyya kanaa waan ta'eef asumaan carraa kanatti fayyadamee waan tokko dhaabbachuuf barbaadu bulchitoota hooggantoota aanaa Baddannoo hundaa fi siyaasni diinagdee hin qabne gaagura kan isa hin qabne yeroo hedduun dubbadha. Abbootii qabeenyaa naggaadee yookaan daldaltoota jechuun kabaja maraaf jajjabeeffamuu simatamuu kan jiran kunuunsuu kan dhufuu barbaadan hawwachuu akka simannaa akkatti qopheessitan dhaamsa isin bira kaa'achuu barbaada. Naggaadeen ta'e nyaajii baattu aanuma kamirrattuu daldaltootaaf kabajatu malaan daldaltoonni kabajamuu qaban. Maaliif jennaan biyya tanaan kan gadiin dhaabbatu faayinaansiidha diinagdeedha maallaqa mataa namaati. Mataa namaatiin irratti akkuma dubbadde siyaasni diinagdee hin qabne gaagura kan hin qabne. Kanaaf abbootii qabeenyaa jajjabeeffamuu danda'uu qabanii hawaasa aanaa kanaatiin kabajatu mala. Kana jechuun barbaannaa hojiin kun jabaatee itti cimuu danda'uu qaba. Kanaaf galatooma as jechuu barbaanna. Akkuma yuuneeniittu yuuneeniin kun buna baay'ee qulqulleessa. Nu cinaa dhaabbatanii mootummaan nu cinaa dhaabbatee haala buna kana itti qulqulleessinu karaan kunillee hedduu yogguu gannaa hedduun seenu asii. Karaa kanallee nu tolchanii haala itti buna kana qulqulleessinu akka nu deeggaranii jechuu barbaada. Galatooma fada. Kun hawaasa hojii hojjetutu gaa mootummaa isaa baay'ee nama keessa isaatti namannee dhimmi isaa irraa gaaftuu qabdu. Mootummaan kun keenyaatti amananiiti mootummaa keenya hojii nu barbaachisu immoo fakkeenyaaf daandiin kun yeroo gannaa nu rakkisaadha. Daandiin kun nu tolu qabaadha. Diinagdeen bakka kana aanaa kanaafillee bu'uura. Galii aanaa kanaa galchan gibira aanaa kanaa kaffalu. Bidibilee mootummaadhaa kaffalu. Kanaaf kunillee aanaa mijatuu fi hojii keessan irratti jabaadhaa ulfaadhaa jechuun barbaannaa kun itti gaafatamaa warshaa yuuniyeenii Dabbaal Mootii Gaara kanaati. Egaa waan kanarraa abdii gaarii akka harkattan akka waliif qooddan asiin maan isin gaafanna galatooma ulfaadhaa.